Yooyyaa ammallee yooyyaa daawwattoota keenya kabajamoo harka fuunee guyyaan har'a gurraandhala 4 bara 2021 oduu simbirtuu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan naannoo Oromiyaa godinni Horroo Guduruu Wallaggaa to'annoo isaatiin ala ta'uu amane. Waraanni mootummaa Shaabiyaa beenyaa guddaa fudhu malee Tigraay keessaa hin ba'u jechuun dhaga'ameera. Amma oduu bal'inaan. Lola yeroo dheeraaf waraana mootummaa fi obbo gidduutti deemaa jiruun godinni Horroo Guduruu Wallaggaa caasaa bulchiinsa mootummaatiin ala ta'uun isaa beekameera. Gabaasni torbee tokko dura waajjira PP Oromiyaatti dhiyaate irratti mari'atame tokko akka ibsutti caasaan mootummaa aanota godinicha keessa jiranii qunnamtiin isaanii naannoo Oromiyaa waliin addaan citeera. Akka gabaasni waajjira PP'tti dhiyaate kun jedhutti woboon godina baadiyyaa aanichaa qabateera. Sababa kanaaf dabballoonni aanaa hedduun isaanii fedhii isaaniitiin hojii gallakkisaa jiru. Gariin ammoo magaalaa guddittii godinichaa kan taate gara magaalaa Shaambutti baqataniiru. Mootummaan naannoo garuu sababa rakkoo nageenyaa karaa irratti hammaateef garas deemee dabballoota kana ijaaruu hin dandeenyes jedhameera. Bifuma wal fakkaatuun godinoota Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti caasaan mootummaa guutumatti diigamuusaa gabaasa keessoo mootummaa irraa arganne baatii 2 dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni mootummaa Shaabiyaa beenyaa guddaa fudhu malee Tigraay keessaa hin ba'u jechuun dhaga'ame. Lola Tigraay keessatti hirmaataa kan jiru mootummaan Shaabiyaa beenyaa guddaa Itoophiyaa gaafateera. Lola yeroo ammaa Tigraay keessatti taasifamaa jiru keessatti hirmaachuun yakka adda addaatiin himatamaa kan jiru waraanni mootummaa Shaabiyaa kun maallaqa guddaa naaf kafaltu malee Tigraay keessaa hin ba'u jechuudhaan Itoophiyaa hudhee qabeera. Tigraay keessa ba'uuf loltoonni kiyya hedduun dhumaniiru. Qabeenya miliyoona hedduu sitti machaasee hin jira. Buufanni xayyaaraa Asmaraa fi wiirtuuwwan loltummaa waraana Eertiraa rookeettii fi misaayila TPLF nurratti rukaasaa tureen kasaaraa guddaan waan qaqqabeef beenyaa doolaara miliyoona hedduu naaf kafalamuu qaba jechuun gaafateera. Kiraan lolaa Shaabiyaan gaafate kunis qarshii biliyoona hedduu waan ta'eef sababa kanaaf waldhibdeen Itoophiyaa wajjin uumameeras jedhameera. Haga ammaatti mootummaan Itoophiyaa qarshii miliyoona 500 fi lafa investimentii bunaa guddaa godina Jimmaa keessaa Shaabiyaaf kennuun isaanii beekama. Yeroo ammaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi biyyoonni addunyaa garaagaraa waraanni mootummaa Shaabiyaa kun yakkoota gurguddoo naannicha keessatti raawwataa jira jechuun himataa jiru. Torbee darbe keessa waraanni Shaabiyaa hatattamaan Tigraay gallakkisee ba'uu qaba jechuun mootummaan Ameerikaa gaafachuun isaanii yaadatama. Daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa nagaa.